Ibsishaa goon Kaayirootti sababaa hin beekamneef hidhamee jira jechuudha. Oduu baay'ee takka nama rifachiisudha. Maaliif hidhame ibsishaan goon waan jedhuuf warra Kaayiroo jiru akka dawwallee adda baafannetti asliin faan wanni jarri jedhan badii biraa hin qabu. Kaameraa harkaan qabateeti deemaa ture magaalaa keessaa. Jechuun makiinaa keessa osoo hin taane bakka paarkii na fakkaata, bakka piraayimaarii na fakkaata. Bakka ta'e wayiitti kaameraatu harka isaa keessatti argame. Biyya Masrii keessatti kaameraa qabatanii deemuun dhowwaadha waan jedhamu qaban. Birraa inspire illee yeroo takka akkasitti qabamee ture. So wanni kun Masriin Itoophiyaa argee biyya nama Itoophiyaadhaa dhufe kana ilaalcha addaatiin laaluu jammartee jirti. By the way sababaa dhimma galaanaatiin dhimma laga Abbayyaatiin wal dhabdii jira jechuudha. Ibsishaan goongaa citizen yookaan lammii biyya Faaris haa qabaatullee malee hidda latiinsa yookaan dhalataa Itoophiyaa ta'uu isaa ni beeksisa jechuudha. Sartifikeetumti isaayyuu. Kanaaf mootummaan kun ji'a 4 keessatti yeroo 2 Masriitti maaf deebitee yaada jedhullee ni qabanii. Kaameraan isarratti argamellee kaameraa baay'ee jabaa guddaadha. So quality isaa eeggatee biyya keenya basaasuu jirta waan jedhamu fakkaata. Ibsishaan goongaa ala kulli haal qabamee jira. Dhimma ibsishaa goo kan laalu imbaasii Itoophiyaa osoo hin taane imbaasii Faaris kan Kaayiroo jiru jechuudha. Maaliif lammii Faarisummaa qaba jechuudha ibsishaan. Ergi waggaa 8 dura achi baqatee waraqaa achi national ID sartifikeeta biyya sanaa furatee jira jechuudha. Paaspoortii biyya kanaa qaba jechuudha inni. Paaspoortiin ibsishaa paaspoortii Itoophiyaa osoo hin taane paaspoortii Faaris waan ta'eef mootummaan Faaris imbaasiin Faaris utuun turin baasa waan rakkoo miti kun. Badii wayii wanti dalagan jiru kaameraa harkatti argamee viizit godhaa jira. Gara tokkonis yuutuubaadha waan nama dhibu miti. Silaa kaameraan sun makkii harkatti argame qofa silaa makkii ta'ee rakkoon irra gahuu mala. Maaliif makkiin citizen Itoophiyaa qabdi baqattuudha biyya sana keessa jiraatti. Seera biyya sana cabsuun qabdu isiin. Garuu ibsishaa goon rakkoo hin qabu jechuudha ni ba'a. Kan rakkoo guddaatti ta'e ammaasis akkamitti yeroo 2f ji'a 4 keessatti yeroo 2 Kaayirootti deebitaa yaaddi jedhullee numa jira jechuudha. So ala kulli haal gurbaa qaxalee kanaa ibsishaan goongaa dargaggeessa Oromoon qabdu keessaa dargaggeessa akka ijaatti ilaalamudha. Hidhaan isaanii maloo bahuu qaba jenna jechuudha. Warri Oromollee achi jirtan deddeemaa waa isaa kana qoqqoradhaa itti dhaqa. Yoo xiqqaatee guyyaa 2-3 turuu mala. Sanaa turuu malu ni baasu jechuudha. Maaliif lammiin Faaris hin kabajamaa biyya sana keessatti. Faarisonni baay'ee kabajamanii inni dhalataa Itoophiyaa haa ta'u malee lammummaa Itoophiyaan qabu lammii Faarisii Awurooppaadha hin turu ni baha jechuudha. So carraa inni makkii biratti deebi'u garuu amma booda waan xiqqaatu na fakkaata.